ciree nyaachuuf bee birii kan ciree ofii isaatiif duwwaa qabu yoo ta'e namni tokko dhufee nan beelee gaafannaani ishee kiisii isaa dhaabaasee kennaaf dhugaa dubbachuuf sannis jiruuf duwwaatu hin taane baay'ee gara laafessadha. Mirindaatti qabaniituun maaloodha yoom jette eessatti jette. Maqaan koo Haadha Lammeessaa jedhama. Kan inni asitti argameef immoo sagantaa michuu shoo irratti hiriyaa koo wajjin ammam akka ol beennu baruudhaafidha jechuudha. Carraa Fiqaaduun jedhama. Michuu shoo irratti hiriyaa koo hangafa koo Haadha Lammeessaa wajjin ammam akka wal beeknu wal madaaluufidha kan asirratti dhiyaanne. Ay jalqaba sooshaal miidiyaa irratti ol barree. Haadha manaa koo jalaa janajjantee jechumaan bare. Ay jalqaba achirratti beekan ture jalqaba inni feemasii waan ta'eef. Sana booda akka carraatee gimbii dhufe inni gimbiin jira addan ture yeroo sana. Karaa irratti walitti dhufne jechuudha. Achumaan ol barree sana booda Finfinnee mana barumsaa seminaariin galeeni. Innis akka carraatee Oromiyaa ture jalqaba inni kan inni deeme. Achi dhiisee muuf godhee as jijjiirrate ture. Achi gibbii tokko wajjin barachaa ture jechuudha. Waan tokko taatee haa ta'u nama yeroo hundumaa gaarummaa siif yaadu nama akka ofiisaatti siif yaadu jechuudha. Yaa dubbateera hiriyummaa jechuun akka macaafa qulqulluutti soo ilaalle akka quraanaatti soo ilaalle. Quraana beektaa? Namoota baay'ee irraa kan hin dhagoo jechuudha. Yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis nama si wajjin ta'u har'a si amala akkasitti mul'isee boru immoo kan sirraan jijjiiramne hiriyummaa yeroo ta'e jedhamu waa baay'ee keessa dabartaa yeroo hundumaa akka itti gammaduutti himni dhabuun jira gammaduun jira gaddis illee jira kan hundumaa keessatti nama si bira dhaabbatu waan gaarii nama siif habu namni tokko hiriyaa makeetee illee waan gaarii siif hin habu hiriyaan dhugaa garuu waan gaarii nama si habu jireenya itti jiraatu keessatti illee just akka faamiliitti kan sitti siqatu ta'uu qaba. Tokko immoo waan itti hojjetu keessatti hojii hojjetu irratti nama si jajjabeessu akkatti waan guddaatti ol baatuuf nama yoona pilaanii wayii qabaatee namatti si jabeessu akkasitiin fudhadhaan hiriyummaa jechuudha karaa gabaabaa. Gaaffii baasne qabna innis kana gaafatu qaba innis kan isaan gaafannu qaba. Jalqabsi moo Jalqabi. Jalqabati. Itti jalqabi. Jalqabati. Taphan abbaa argate jalqaba. Kanan beekon. Ambasaan na Saudii malee hin beekon. Ambasaan na maal ture? Maqaan isaa maaloodha? Ingiliffoo hidhanii? Lakki. Leencaa fi Saudii. Saudiitu. Jalqabish. Meeqa rannesu? Tokkuma. Maqasiin kutaa qaba. Si jalqaba. Ana jalqaba isatu argate waan ta'eef. Mudannoo nuti waliin qabnu keessaa baay'ee jira. I think waggaa lama dura natti fakkaata mana nyaataa wayii deemne mudannoo inni raaffatamne ta'e tokko qabna. Istiisa maali lamaanitti? Yeroo ta'e wayii birii hin qabnu turre mana jiimiidhaa baanee birii 50-60 waan akkasii qabna turre deemnee nyaata ajajannee nyaatarraa birii 15 nu hafee urgootti dabalannee baay'ee beelofnee irra turre nyaachuudhaaf jennee harka dhiqannee teenyee akkas jennee nuumaa fuudhuuf jedhu nyaati galagale warri mana nyaataa garaan jibbanii firfirii hojjetanii nuuf fidan firfirii yaadne haaraa galle. Garuu inni yaade kana namni kunis tokkodha yaade si garuuraa tokko. Muuzii. Inni mistara inni sadiis. Inni horiisa wayyaa. Asuma naamni. Guyyaa ta'e waliin argin turre inni buraayyuu ture. Askoo arguu deemee an harka birii xiqqoo ture isa harkas birii xiqqoo ture. Na birini bargarii nyaanna jennee mana bargarii seennee erga bargarii nyaanne turreerra biriin bargarii akka dabale hin beeknu bargarii nyaanne
Saba gaafa fidanii saafii matee birrii. Birrii taaksii waan ittiin galu dhabne hanga kattaatti lafa deeme birrii naa laate. Haadha manaa koo na jalaa janajjantee beektaa? Akkamitti janajjantee? Haadha kee ishee kam? Ishee ma janajjante ka? Ishee mati beekta. Kanaan dura jechuudha hoggaa tureera. Tureera wantichi illee ni yaadadha. Akka isheeniif geelli firiin isaa taateen beekuun ture. Beekta. Sirriitti beekta. Achi booda ittaasee takka baay'ee ol jaallatu isaanii beekuun ture itti naasee. Achi na jibbite si argite. Akkasuma indaanuu akka isa baay'ee jaallatu natti turte. Sana booda gidduutti ol lolan isaanii ishee wajjin ol lolanii na wajjin haasoo jalqabde intalti. I think tureera garuu akkasumatti fakkaata. Sana booda atuma jennoo deemanii ol taraaramanii indaanuu achumaan keessa ol bare jalqaba fayyaasaa akkas. Ishee wajjin. Waan ol taraaramne deebinee ol lolle. Deebinee ol taraaramne bakka anaaf inni waan tokko iyyuu miti. Ol jaallatu turte yeroo sana yaadadha. Waa'ee keenya taasiftu turte ani jaalladheen janajjanaa ishee waa'ee isaanii taasifti. Isheen mujittiin bareedu turte yeroo sana. Utuu sin jaallatu ta'e kana gidduutti bilbila kee ishee madda Disi atawi? Atawu. Tidaarii diddaadhis. Tidaarii diddaadhis. Jaalallee yeroo ammaatti jaalallee qabdaati. Hin qabu. Inni already hin gaddaa. Isaanii ofumaati. Kumaara taphattee beektaa? Yoom taphattee? Hammam nyaatamte gaafa taphatte? Kanallee namni beeku hin jiru ture. Indarba laafii darba faamiliin argutaana. Birrii wayii na argamana kan daayiningii jechuudha. Doormii teenya baay'ee taphannaa turre. Sana booda akka inni naa beeniin dhufee kiisitti biricha baastee dhufte. Baasee dhufee taphachaa jiruun keessa gale. Sana booda nan nyaadda wayii deeman keessa galee biricha kan ji'a tokko sanaa kenname guyyaa tokkotti hin satti godhe jechuudha. Tuulii sirraa nyaate moo biricha? Tuulii narraa nyaate. Isa booda bakkeetti an akkatti kumaara taphatte hin beeku. Bakkeedhaa dhufeen doormii galaa irraa dafqaanatti dhufte bakkeetti. Baay'een ta'e yeroo sana. Baay'ee gaddinee turre. Gadda guddaan nutti dhaga'ame. Diyeego tokko gootu tasa kaayyaamtee. Tu sin jirtee yeroo sana nyaata isa wajjin nyaachaa ture nyaatachiiste. Thank you. Nagaafadha. Naatoon nama akkamiidha siifiste naatoon? Ibsi yoo jedhamte naatoon nama akkamii? Naatoo bakka hiika hiriyyummaa namaan irratti argedha. Baay'ee naman jaalladhu. Takka wallollee hin beeknu natti fakkaata. Bakka naman baay'ee jaalladhu hiriyaa koodha jedhee naman himadhudha. Jinjanaatti beekamaadha. Digirii tokkoffaasaa Addis Ababa Yuunivarsiitiitti fudhate. Nama baay'ee ilaala. Kiraashiin keenyudha. Kiraashii baay'ee wajjin qabna turre. Ikkoo isa wajjin qabnu moo isa qofaatti si'oosee qabudha? Warra qabnu keessaa lama heerumteetti. Kan qofaatti qabdu kan si hafteertu. Maqaa isheellee dubbachuun danda'u. Garuu jirti jechuun akkasumatti nama jaalladhu malee nama wajjin ta'uu hin dandeenye. Maqaa ishee dubbadhu. Maqaa ishee nuyi hin dandeessu. Guyyaa jalqaba wal argine eessatti iddoon magaalaa isaa ibsita dubbanneerra garuu iddoo isaa biyyan. Gimbii dhufeen ture. Boonii wajjin turre boonii wandimmoo. Iddoo isaa. Naannaa tootaalii Awwaash baankii. Mukaan sirriidha. Abbaan daqiiqaa 40 maaloodha. Ati gaaffii cimaa na gaafachaa jirta. Lakkee
Gaaffii dhiyeessuun danda'u gaaffii. Maaliif? Diraamaa wayii ilaallatu. Ayi diraamaa. Diraamaa miti. Saayilentii kun hin dubbatamu. Ayaa dubbatamu akka dubbatamu barbaadna. Eegaa 40 maal ture? Eegaa 40. Siyaa darbu? Naa darbu gaaffii. Gaaffii. Siifaa ta'u. Jaalalleen kee jalqaba maqaan ishee jedhamti. Jalqaba kamitti jaallatte? Itti yaaduun barbaadu kana maqaa ishee du'e. Itti yaaduu tuun taane dubbachuun barbaadu. Nagummaa koo fi gaarii miti. Ishee immoo kan jira. Ispeelingii jalqabaa ishee dubbatu. Ispeelingii jalqabaa. I. Ayimoo I. Ayin Ingiliffa isaati mini Reenaatu. Yookiin maqaa itti moggaastee fi yoo qabaatte maqaa ishee sirrii. Maqaa waliin moggaasne turre yeroos. Yeroo sana hin jirru inni akkasii. Siifaa. Mirindaatti qabaniituun maaloodha? Yoom jette eessatti jette? Duri yeroo kutaa 8 moo 7 baradhu yeroo itti jalqaba jechuun jinjanaa faafaa ishee yeroo isteejii sana irratti waanuma birqii wayii fakkaata silkii dabaluun minamni nama kilaasii tokko jaalladheeni. Ijoollee waan tureef normaali akkasumatti ol jaalladha waan ta'eef silkii sireef murtadha yeroo sana galeen dabaleef mana ciisee sana booda ijoolleen abboota koo immoo kilaasii koo dudduuba taa'ee na dhaggeeffatu rinaa gadi jiranii jechuudha. Isanii taasoo na dhaggeeffatu turanii waan yeroo sana jechaa ture hundasaa እና ነደወለ ፊት አቱን ታሶ ማል ፋጎና ናንጀቴ እና ንቤኩ ጆሌ ዋን ተኩታ ተሮቹ ጆሌን ቱሬ ሰነው ወደ ጀልካ ብሪንዳ ስተቀ መንጀሬኒ ኢሳካ ዋን ተሰደገ ስምቤኩ ሰነው ወደ ዋን ተሰደጋኒ ትኒ ነፎጎራ ቱረኒ አብሉት ቆምና ነው ይሰደገ ስነ ተፈካቱቲ ዱርበ ከሚሰው ወተሲ Jechuun waa baay'ee beeka garuu waan akkamiitii irratti horgitee jaalalirraas qabuu danda'a. Durba gabaabduu kan hin taane dheertuus kan hin taane bakka hojjaan ishee noormaalii kan ta'e bifti ishee diimtuu meekaappii kan hin godhan akkasumaan nama naachuraalii bakka bareedina uumama nama qabu. Anis kan bara. Akkasii. Kanaaf nama baay'ee jaallattu jira. Kanaaf daftee dhiistaa jechuudha. Kanaaf hin dhabee. Isaan meekaappii dibatanii dhufan. Yeroo ta'e tokko Faransaayii deemtee Faransaayii jechuun isa Awurooppaa miti asuma Finfinnee jechuudha. Footoo kaatee for Dr. Abiy jette post goote dhiyoo kana ammoo profaayila kee lixee gaafa ilaalu irraa badeera. Maal yeroo sana for Dr. Abiy jette post goote amma maaliif irraa balleessite? Gaaffii ajaa'ibaadha gaaffii. Yeroo sana yerootti jijjiiramni bahee ture hin beeknu yeroo sana. Hundumtuu biyyaadhaan lammaadhaan hin beeknu yeroo sana. Yaa akka Oromoo tokkotti deeggarreerraa hiriira baaneerraa. Sana moo qeerroo wees turre hiriira baa turre garafamaa turre isa Oromoo waan ta'eef yeroo inni aangootti ol ba'u akka Oromoo tokkotti gammanneerra yeroo sana. Na yeroo sana yeroo itti faashinii footoo koon faashinii ispaaltii irratti baanee footoo kaa turre yeroo sana. Dooppii bara turte. Swaagii yeroo itti turte. Sana booda Faransaayii Dooji Safara jedhamu deemnee footoo kaane achi footichi natti tolee achi irra isaarratti for Dr. Abiy jedheen barreesse. Footichi amma yeroo footichi yeroo arguyyuu. Dr. Abiy arganiiru footoo sana arganiiru itti yaadda. Waan nama gaddisiisu hin argine. Footicha hin turre dafeeni yoo balleesse. Hin balleessine jira. Barreeffamarraa balleessitan. Jechuun nu keessaa akkuma Abiy nu keessaa beetti anis balleesseera jechuun barbaade. Wantaan hin irraanfanne baay'ee jira. Baay'ee jira jechuun wantaan yoo jechuun haseeyyuu wantaan fixuu hin dandeenye jechuudha.
Garuu takka rakkadhee akka na gargaaruuf wayii gaafadhee biraa dhabee hin beeku. Yookaan immoo wayii yaada sana irratti akka na jajjabeessuuf akka na gargaaruuf gaafadhee jechuun negatiivii naa deebisee hin beeku. Nama gaarii naa yaadudha. Nama akkani gammadu barbaadudha. Anis yeroon taa'u yeroo baay'ee na yaada. Maaliif akka yeroo dheeraa kan wajjin turre akkamitti dha yeroo baay'ee sammuu kootti na yaada. Isa amala isaa keessaa yeroo baay'ee kan wanti na appreciate godhu yeroo baay'ee fa'aa na duwwaa sun especially wantichillee birrii fakkeenyaa fi ciree nyaachuuf ba'ee birrii kan ciree ofii isaatiif duwwaa qaba yoo ta'e namni tokko dhufee nan beelee gaafannaani ishee kiisii isaa dhaabaasee kennaaf dhugaa dubbachuuf sannis jiruuf duwwaatu hin taane baay'ee gara laafessadha. Akkan jedhee dubbadhu hin qabu dhugaa. Naqamteetti mana puulii taphatu mana puuliitti reebamee jilba isaa cabsanii baay'ee rakkanne. Baay'een dabarsee jilba baay'ee rakkanne dhiyoo fayyee miilli isaa narraan fadhu mudannoo kana. Anis baan qoy sarratti baan dubbadda baan itti mana puulii sakkaas hin taphadhu jireenya koo keessatti gaafa sana waan nageessis hin beeku. Achiranii komaandii poostii barra jijjiiramichi dhufaa irratti fakkaata. Innaa mana puuliin galee komaandii poostii jira. Naqamtee immoo siistarii biraan deema malee naqamtee biraan deemu ture. Achi ol galee nama dhufee manatti nu nammee nu gara forgine nuti manichi keessatti akka carraa ta'e dullaadhaan miin jila birra na dha'anii yeroo sanatti hin beekamne waliin galee sana booda gara ji'a lamaa minaamni ciisaan ture naa dhiibanii minaamni fayyuu hin didee. Gara ji'a lamaa baay'een tasaaqaa jechuudha barbaadeen shintibeetii ofirra qubbanii ta'an. Doormii nuun itti gallu shintibeetii jechuun lafaa malee hin jiru ture. Tabba beetu kan barsiisotaa deema ture. Baay'een duukaa rakkachaa ture. Halkan kee shintibeetiitti geessa. Quphanumaa hin dandeenyee fi dirqama sarara ta'anii fayyadamuu qaba waan ta'eef inni immoo doormiin irra jirudha Deekaa kudhan amma shaniitiin deemama. Shintibeetiidha dormii beeni. Shintibeetii fa'aa deemaa ture jechuudha barbaadeen. Naa waan jarritti na akkana galateeffattu hin barbaada asuma. Isa na bira dhaabbachaa ture yeroo sana dhugaa dubbachuuf. Gibbii mana barumsaatti jechuun faamilii nu bira hin jiru waan ta'eef nama sitti siqatu ni barbaachisaa kilaasii jedhama namni. Naa waan yeroo sana namichi gaafa sana nuti barumtii isaa buleessa koo argeetti kolfee garuu garaan na gubachaa. Dubbata. Yeroo ta'e tokko fatanaarra jiranis fatanaarra turenis fatanaarra ture. Na birrii mana nu erganii amala ta'e tokko mukana mana yeroo nu erganii yeroo sana finna dabnee finna waan dhumu fakkaatu dabnee fayyadamnee finna. Na nu erganii torbee fatanaa sana keessa ammas hin dhume. Na guyyaa lama yookiin sadii nu hafe ture gibbii boofi. Achi birriin kee nurkatti dhume waan goonu dhabne. Sana booda kottu muuzii fi daabboo immoo namoonni rakkatan hin nyaatu isa jedhan hin dhageenya dur. Sana booda muuzii fi daabboo guyyaa tokko guutuu muuzii fi daabboo nyaanne. Isheenee oollee boromtii isaas muuzii fi daabbootti kaane. Na yeroo guyyaa lamaffaa garaan nu bokokkutti kee. Sana booda irraati dhageenye biddeeniin kajeelee nama biddeen nyaatu argee. Ante akkasii erga ta'e immoo liqeeffannee biddeen nyaanne gaafa sana galgala. Atis nu affeeruu keef baay'ee galatoomi. Atis waan nu affeerteef guddaa galatoomi. Jabaadhu haaluma kanaa itti ofi.